Aya Studio. Sodaan qabne agartuu ijaati goota cimaa qabne Haacaaluu Hundeessaa homaa nan beefanne lammiif gumaacheera lubbuu deebii hin qabne ijoollummaa isaatiin karaa qabsoo goree geejjira alagaa dararamaa ture. Haqaaf wareegamee baheetti nafee nutu galmaan gahaa kaayyoon irraa kufee. Walaloo fedaloo jechaan tarreessite gootummaan geerarte. Dhaloonni sirraa barata biyya keetiif taate aarsaa nuti keessa duuti Haacaaluu Hundeessaa yoomuun baddu ati onnee keenya keessa dhiiga keetiin tokko taane daandii kan keerra imalla siidaa siif dhaabne jaala qabsoo kee akka jaagamaa badhaane falmattee tadiikidhaani kichuu tafte osoo burraaqxeen kuufini nagaan boqadhu boolla kee haguutu daadhiin kichuu tafte osoo burraaqxeen kuufin nagaan boqadhu boolla kee haguutu daadhiin nagaan boqadhu boolla kee haguutu daadhiin. Dhiiga keetiin tokko taane daandii kan keerra imalla siidaa siif dhaabne jaala qabsoo kee akka jaagamaa badhaane. Osoo burraaqxeen kuufini nagaan boqadhu boolla kee guutuu daadhiini kichuu taftee osoo burraaqxeen kuufini nagaan boqadhu boolla kee guutuu daadhiini nagaan boqadhu boolla kee guutuu daadhiini. Nagaan boqadhu boolla kee guutuu daadhiini.
ayyaas